maalirraa akka eegalu hin beeku. Sababiin isaa kan koof kan kee jalqabni isaas xumurri isaas hin bareedu. Ibidda jaalala narraan damne narratti qabsiiste eenyu qabaa jettee allooti kophaa konaa diftee. Akkaataa fi eessatti akka wal barreessu si yaadachiisuun barbaadu. Hunduma isaayyuu sirriitti ni yaadatta. Baay'ees waa'ee koof kan kee afaan guutee dubbachuun barbaadu. Dhugaan xiqqoo garuu laphee jiifte akkuma jedhan si jaalachuu kootti gaaf tokkoyyuu gaabbeen hin beeku. Ati nama simboo qabeessaa fi baay'ee bareedaas waan taateef hiriyaan koollee sirratti na inaafte. Waaqni waan hunduma kee guutee waan si uumeef namoonni hedduun si hawwu, hedduunis si jaallatu. Garuu immoo namni bifa arga, Rabbi immoo keessa nama arga akkuma jedhan ani ofirra caalchiseen siin baay'iseen jaalladhe. Ofii koo of shakkeen siin baay'isee waanan amanuuf jaalala keenya qilleensa irratti na jalaamte. Dugda natti gattee yeroo dheeraa narraa fagaattees jiraatte. Mee maaluma kanan si godhee maaluma mee badiin koo jedheen yeroo baay'ee yeroon si gaafadhu ati garuu na waliin haasa'uufuu fedhii dubbii dhabde. Turtii adda fagaanne keessatti ani guyyaa tokko si dagadhee hin beeku. Suuraa kee ilaaleen imimmaan koo akka rooba gannaa balaqqeessa hin qabne calliseen ofirra lolaasa. Garuu maal naa godha otuun suura kee fuulduratti dhiigayyuu dhangalaasee suurri kee anaaf deebii naan deebisu fayyaattis nama raache. Ati naaf deebisuu baattus sababa narraa fagaatte guyyaatti otoo sin gaafatiin oolee bulee hin beeku. Ati garuu nama maalii ta'uu kee beekuu baadhus narraatii callifte. Tarii osoon beekiin waanan si mufachiiseeru yoo jiraate duubatti deebi'een otuun sirreeffadhee lapheen koo hammam akka isheen gammaddu sitti himuu hin danda'u. Garuu maal godha atis balleessaa koo natti hin himtu, yeroonis duubatti hin deebitu. Jaalalli keenyi bakka duraasaatti otoo deebi'ee otuu haaromfannee baay'ee natti tola. Kaleessi kaleessadha, har'i immoo har'a, boris borumadha. Takkaa wal bira darbuu hin danda'ani. Gammachuunis gaddis maaltu akka naquunnamu jireenya koo boriif waan tokkoyyuu hin beeku. Garuu waantan har'arra taa'ee dubbachuu danda'u namoonni wal jaallatan lamaan otuu waanuma kamiin iyyuu adda ba'uu baatanii baay'ee natti tola. Akka kuni ta'uufis aangoo fi aaboo ittiin Rabbiin hin falmadhu hin qabu. Hireen kennaa Rabbii takkuma jedhan kan jaallate kan walitti hambisus isadha. Otuun guyyaa tokko fuuldura kee taa'ee jaalalan siif qabuu fi hangam onnee koo akkati booressite ija kee ilaalaa otoon sitti maddee baay'ee natti tola. Oolmaa fi jaalala ani siif ooleef deebiin koo kanan turre. Ta'us hojii kee nyaadhu siin hin jedhu. Hojii kee nyaadhu jechuun ana biratti abaarsadha. Siin immoo si abaaruun barbaadu. Waanan si jaalladhu siif jechan fayyadamu guddadhu jiraadhu eebbifami siitiin jechuu malee homaa jecha hamaa tokkoon afaan koo keessaa siif hin baasu. Maaliif yoo jette ani ofirraa siin baay'een jaalladha. Ati hiriyaa koo waliin bultii ijaarrachuuf guyyoota muraasatu si hafe. Ani immoo jireenyi koo fuulduraaf duubni isaa sababa keetti dukkanaa'eera. Nan beeka ati kanaan booddee gonkumaayyuu kan koo ta'uu hin dandeessu. Onnee kees namni biraa dhaaleera. Garuu jaalachuu fi fuudhuun kee anaan gonkumaan aarsu. Sababiinsaa kan ati jaallatte hiriyaama koo aabaa caadaa waliin taa'een hin baradhe. Akaayii fi garbuu waliin nyaadheen kanan guddadhe. Biyya ormaas beelaaf dheebuu gammachuuf gadda kan waliin hin dabarse hiriyaa waggaa 18 olii. Garuu anaaf ishee hiriyaa daqiiqaa 18 waliif ta'uu kan dadhabne. Ishee waliin waan taateef wanti kun hiriyaa koo waliin akkana ta'ee uumamuunsaa baay'ee na gaddisiisa. Haa ta'u malee garuu waan hundumtuu waan takkaa ta'eef an ofitti gadduu malee homaa carraa biraan qabu. Akkan nama gara biraa amanee hin jaallanneefillee danqaa natti taatani. Ani waa tokko yoo too sitti hin hir'isiin qileetti na gattee deemte. Yaa hiriyyee koo siin immoo maaliin si balleesse? Kuni gonkumaa safuudha. Siifan kufaa siifan cabatoo naan jettu na kuffistee na cabsitee na bira dabarte. Hangan jaalladhu sotoo beektu
hojii keen safuuna jechisiiste siif rabbi siif haa deebisu malee waanan jedhu siif isin qabu yaa jaalallee koo akka lubbuu koottiin si jaalladhu onneen koo ammayyuu siin ala nama biraa jaallachuu akka hin dandeenye sitti muun barbaada kana yoo naaf barte anaaf ammayyuu naga'a siif immoo cidhaa fi milkaa'ina gaarii jireenya keef siif hin hawwa rabbis jireenya kee siif haa eebbisu kaleessas har'as boris hiriyaan lubbuu kooti jaalladhu arradii magaalaa Gincii keessa kan jiraat nagaat onneen koo qulqulluun har'a si jaalataa balbala isaa banee taa'e si eegataa jiru natti hin tolle yoomuma na dhuftaa. Ashama akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessanii fi hateechaa guyyaa irraa xalayaa obboleettiin keenyi maqaa ishee ibsachuu hin barbaanne nuuf ergitee isiniif dubbiseen hin ka'a obboleettii keenya xalayaa kana nuuf erguu keef guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee yaada jajjabinaa fi ciminaa jireenya ishee gara fuulduraatti ta'uu fi komentii jalatti akka barreessitanii fi kabajaan isin gaafachaa yaadni isin isheef barreessitan gara fuulduraatti jireenya ishee utubee fuula haaraa akka isheen ilaaltu gochuu waan danda'uuf xiyyeeffannoodhaan muuxannoo jireenya keessanirraa akka obboleettii keenya gargaartan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Egaan anis obboleettii kiyyaaf yaada akka dhuunfaa kootti yeroo laachuu barbaadu jireenya keessatti wanti nama hin quunnamne akka hin jirre hunduma keenyaaf iyyuu ifadha. Haa ta'utii garuu darbee darbee hiriyaan ofii nama ganuu nama haaluu ni danda'a. Kuni kan ta'u nama hundumaatu kana raawwata ta'uu hin taane darbee darbee namni tokko tokko of kan jaallatu nurratti raawwachuu ni danda'a. Obboleettii keenya irratti kan mudate kanuma waan ta'eef homaa miti takkaa darbeera hiriyaa keettis akkuma jette kana keessa keetii waan jiruu fi waan jaallattu hundumaatti himteetta yoo dandeesse atis xalayaan kun sagaleetiin illee akka saga'u namoota isa waliin jiraatan naannoo inni jiraatu warra jiranitti qoodiifiin siin jedha. Ibidda jaalalaa narraan dhabne narratti qabsiiste eenyu qabaa jettee eenyu qabaa jettee allootiyya kophaa konaa dhiftee. Haa ta'utii garuu waan ati hubachuu dandeessu lapheen nama kamiyyuu yeroo nama biraa argatu jijjiiramuu waan danda'uuf atis kanaan booddee hanga dandeessu wanti duubatti deebi'uu danda'u yoo jiraate raawwadhuutii gara fuulduraatti jireenya haaraa eegaluudhaaf sammuu kee qopheeffadhu akka nutti fakkaatutti yookiin jaalala keessa yeroo miidhamnee deemnu nama gara biraa gonkumaayyuu deebinee jaallachuu waan hin dandeenye nutti fakkaachuu danda'a. Haa ta'u malee garuu turtii ji'a ja'a yookiin waggaa tokko booddee akkuma taanutti of jabeessinee keessaa baanee jireenya haaraa yookiin jaalala haaraa eegaluun waan baay'ee salphaadha. Hinumaayyuu duubatti deebinee wantoota kanaan duratti of miidhaa turre akka of goyyomsaa turreetti lakkaa'uu ni dandeenya. Kanaaf atis of qopheessiitii gara fuulduraatti jireenya keessa borii jiraachuu yaadansiin jedha. Jaalatamtoonni qophii keenyaas yaadota garaagaraa waan siif laataniif yaadota sanas dubbifadhuutii yaada mataa kee sirrii ta'ee kan si qajeelchu murteeffadhuun siin jedha. Egaan kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee yaada keessan komentii jalatti qooduu keessan hin dagatiina. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaawwan jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee subscribe gochuun maatii keenya taatanii xalayaa jaalalaa yookiin seenaawwan jireenyaa waliin wal nu barsiisuu danda'u yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa karaa teelegiraamii diskiripshinii viidiyoo kanaa jalatti argamuun akka nuuf ergitan kabajaan isin gaafadha. Laayikiif sheer gochuun deeggarsa keessaniin ammayyuu chaanaalii keenya waliin dhaabbadhaa isiniin jecha haga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniif guddaa galatoomaa. Ta'ii addunyaa kanarratti dhukkubaa koronaa vaayirasiitiin nu yaaddessaa jiru kana rabbii hunduma keenyarraa haa kaasu jecha qopheessuuf qindeessuun kan isinii waliin ture gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa turtii gaarii. Onneen koo qulqulluun har'a si jaalataa balbala isaa banee taa'e si eegataa jiru natti hin tolle yoomuma na dhuftaa. Warri kun warra yaabee beetu faadha balballi isaanii. Akkanum jiraadhu waan sirraa fakkaate nadheen asii fa'u yaada.
si barbaacha si yoosuu danda'e.